السلام عليكم وكم من نجاح في يلا دكتورنا خير خواجمه الرأس أبي أجابات نسينا قبل في أبي واقع صدق يفتن فيديو صورة عدادة خير صدق يفتن جزء تلفون أنا ما كنت أنا كتلفون غيثن نكت ثاني دولة دجاج جزء سنشافوده واقع ستنركنه فيديو عدادة هجتي تيسن نك خير ستنركنه صورة عدادة خير ستنركنه أبي نواجه بيسو قرتي واقع سقرتي صندوق قرتني خير صدق يفتنين ولله لا جدا أسدي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديادا أما أبي أجايبس harka isinii qaba aappii san ni seennaa jechuudha. Seennee waliin laallaa aappii kana argachuudhaaf pilaayistoorii keessa seennaa jechuudha. Pilaayistoorii keessa gisee seennee booda maal jennee katabnaa? Pilaayistoorii keessa seenneeti maal jennee katabnaa? Tach jennaa ana katabeetiin jira kun ooppiin hojiyaa jira ooppiin itti goona. Ooppiin goona waan hin gabbuufadda jiruuf mallattoo ifaa gubbaarraa qaba kashaabaa jechuun tirafaa namni shakku hin jiru aappii ajaa'ibaati waa keessa dho'ifattaa. Waa keessa dho'ifattaa footoo kaameeraa viidiyoo waan adda addaa keessa dho'ifattaa namni shakku hin jiru jechuudha. Wayiitu as keessa jira namni shakku hin jiru. Amma seennee dijitii afur cinaqaa jaha koodii waan feetan itti neetan jechuudha. Koodii adda addaa itti neetanii sanboota xiqqoo shomareetii banamaa jechuudha. Waan adda addaa nu fida waliin haala jechuudha. Amma banuuf deemaa xiqqoo shawaa dhiyaate waan kun amma nu dhufe waan adda addaatiin nu dhufe laala sitti audiyoo viidiyoo waan adda addaatiin nu dhufe nuti waan keessa muuziqaa adda addaa feene iddoo sanarra dhoofnaa nuti amma footoodha. Footoo sanarra dhahee footoo tana keessa seeneetiin waan takka takka ta'anii dhoofadu asuma waliin laalla. Mallattoo iddoo sanarra dhoofteeti as deebita. Raayitii sanirra yoo goote ol goota yoo takka takkaan godhachuu feete immoo wooma firaa keessa deemtu takka takkaan keessatti goote itti goota nu dide amma tabiraati tan taane ja'a. Footoo ta'e ja'a amma footoo xiyyaa kun akka gadii tana keessa deemeetiin hanga sadii afurii takka isin agarsiisa. Amma isii akkana goote raayitii alaas nu fayyame jechuudha. Qollafanne amma tanatti tanatti qollafanne viidiyoo keessa dhufna amma viidiyoo seenna amma taniin duraan qabutuni irratti daana okkee itti goona kiliik itti goona sanboota ida'uu san tu'ina as deebina waan silaa barbaannu san iddoo silaa barbaannu san hanga tokko qulfii tu'ina sanboota qulfii bakka qollaffisan tu'ina jechuudha. Bifa kanaan sanduuqa namni tokko harkana keessatti waliin nuu qaba jechuudha. Akkanas sababa kanaan waliin nuu qaba. Waan bareedaadha waan bareedaa waan ajaa'ibaati. Gabbuufadha pilaayistoorii keessa seenaa pilaayistoorii keessa seenaadha. Gabbuufadha tach jedhama maqaan isaa ifaa gubbarraa qaba. Mallattoon isaa kun ifaa kana ni dalagaa kafeetanii gabbuuftan mallattoon isaa kun akkana ifaadha. Namni shakku hin jiru jechuudha. Waa hedduu viidiyoo adda addaa suuraalee adda addaa telefoona keessan gisee nama akkana ta'an bilbilan jennee gisee isinirraa fuudhan waan fedhan yoo keessa deemanii fattashan arguu hin danda'ani jechuudha. Ammaas qulfii qaba gubbarrattis mallattoo gartee ifaa qaba wayiitu keessa jireenya namni shakkuu hin jiru jechuudha. Saniifuu pilaayistoorii keessa seentanii gabbuufattanii akkaataatti waan isinirraa irratti akkaataatti fayyadama isaa yoo ilaaltan koomentii irra naa barreessaa. Komentii irra yaada keessan naa barreessaa na gargaara sheer laayikii godhaa jajjabeessaa guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa taphannoota irraa fudhattan isiniif dhiyeessaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jaa baay'ee.